Kun ardii miidiyaa neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenya rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu. Jalqaba irratti hangafoota oduu dursuudhaan oduu keenya karraaf qabanne isin biraan geenya nu wajjin tura. Ho'a ulfaataa Jibuutitti mudateen torbaanota darban lama keessatti lammiileen Itoophiyaa konkolaataa fe'umsaa konkolaachisan 3 fi ogeessi suphaa konkolaataa tokko Jibuutitti darbe. Booyingi balaa xiyyaarota Itoophiyaa fi Indoneeziyaa irratti mudateen doolaara biiliyoona 25 akka adabamu gaafatame. Matammatti lammiileen Itoophiyaa fi Suudaan hidhattootaan ajjeefaman. Labsiin waliigaltee liqii maallaqaa doolaara miiliyoona 275 piroojeektota bishaan dhugaatiif oolu raggaasifame. Manni murtii Maalaawii du'a godaantota Itoophiyaa 29 wal qabatee himata ilma pirezidaantii duraanii irratti dhiyaate addaan kute. Ho'a ulfaataa Jibuutitti mudateen torbaanota darban lama keessatti lammiileen Itoophiyaa konkolaataa fe'umsaa konkolaachisan 3 fi ogeessi suphaa konkolaataa tokko Jibuutitti darbe. Konkolaachiftonni fe'umsaa gara Jibuutitti imalaa turan achi osoo hin geenye karaarra akka turan taasifamuu ibsame. Jibuutitti oomishaalee al-ergii fi kanneen gara biyyaa galfamaniif daandii geejjibaa ijoodha. Namoota lubbuun isaanii darban keessaa tokko konkolaachisaa geejjiba dhuunfaa Balaayinee Kindee yoo ta'u, konkolaachiftonni kan hafan lamaan ammoo kan dhaabbilee mootummaa keessa hojjetan akka turan himaniiru. Ogeessi suphaa konkolaataa lubbuun isaa darbes hojjetaa geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa keessa kan hojjetaa ture yoo ta'u, konkolaachisaan inni tokko lubbuun isaa darbe ammoo dhaabbata misoomaa naannoo Amaaraa kan ta'e konkolaachisaa geejjibaa Tukur Abbaay akka ture ibsan maddi keenya BBC. Matammatti lammiileen Itoophiyaa fi Suudaan hidhattootaan ajjeefaman. Naannoo Amaaraa godina Gondar lixaa aanaa Matammaatti dilbata darbe haleellaa hidhattoonni bananiin dubartiin lammii Suudaan tokkoo fi lammiileen Itoophiyaa 2 ajjeefamuu bulchiinsi aanichaa beeksise. Bulchaan aanaa Matammaa obbo Dassaalenyi Mogos ajjeechaan kun kan raawwatame konkolaataa uummataa magaalaa Gandaa Wuhaa irraa gara Naggaadee Bahirii imalaa turan irratti haleellaa banameen ta'uu VOF himaniiru. VOF'tti akka himanitti itti dabaluun gochoonni akkanaa naannoo kanatti darbee akka mudatan dubbataniiru. Ajjeechaa kana tajaajila baqattoota Itoophiyaa mirkaneesseera. Booyingi balaa xiyyaarota Itoophiyaa fi Indoneeziyaa irratti mudateen doolaara biiliyoona 25 akka adabamu gaafatame. Xiyyaarota Booyingi Max 737 abbaa qabeenyummaa isaanii kan daandii qilleensa Itoophiyaa fi Indoneeziyaa ta'an irratti balaa qaqqabeen wal qabatee dhaabbatni Booying doolaara biiliyoona 24.8 akka adabamu maatiin imaltoota lubbuun darban gaafataniiru. Abukaatoon maatii miidhamtootaa Booying seenaa dhaabbilee Ameerikaa keessatti yakka guddaa raawwate jechuun ibseera. Onkololeessa bara 2018 xayyaarri Indoneeziyaa Jaakaartaa irraa ka'ee daqiiqaa 13 booda galaana Jaavaatti erga kufee imaltoota 189 lubbuu dhabaniiru.
Haaluma wal fakkaatuun sadaasa bara 2019 xayyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee irraa erga ka'ee daqiiqaa 6 booda kufuun imaltoota 157 lubbuun isaanii darbuu ni yaadatama. Hojii gaggeessaan Boeing Dave Calhoun waxabajjii 19 mana maree US'tti dhiyaachuun dhaabbatni isaanii balleessaa raawwachuu amananii dhiifama gaafatanii turan. Gabaasa kana Addis Standard irraa arganne. Labsiin waliigaltee liqii maallaqaa doolaara miiliyoona 275 piroojeektota bishaan dhugaatiif oolu raggaasifame. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee 33ffaa geggeesseen labsii waliigaltee liqii maallaqaa doolaara 275 piroojeektota bishaan dhugaatii xumuruuf dandeessisan raggaasiseera. Manni marichaa walga'ii haaraan Itoophiyaa fi waldaa misoomaa idil addunyaa gidduutti raawwii piroojeektii dhiyeessii bishaan dhugaatii fi saayinteeshinii magaalota lammaffaaf labsii waliigaltee liqii qorachuu raggaasiseera. Mana marichaatti waamamaan mootummaa Tasfaayee Beeljigee akka ibsanitti waliigalteen liqii waldaa misoomaa idil addunyaa irraa argame doolaara miiliyoona 275 dhalarraa bilisaadha. Waliigaltichi sagantichaan piroojeektota qabaman xumuruu fi hanqina baajataa mudatan guutuuf waggoota 3 dhufan hojii irra kan ooludha. Liqichi yeroo irraa galfii waggoota 6 kan qabuu fi waggoota 38 keessatti kafalamee xumurama jedhameera. Addis Standard. Manni murtii Maalaawii du'a godaantota Itoophiyaa 29 wal qabatee himata ilma pirezidaantii duraanii irratti dhiyaate addaan kute. Manni murtii Maalaawii du'a godaantota Itoophiyaa 29 wal qabatee himata ilma pirezidaantii duraanii Maalaawii duraanii irratti dhiyaate addaan kute. Ilmi pirezidaantii duraanii Maalaawii kan ta'e Teedikiraa Maafubazaa daddabarsa namaa fi godaantota Itoophiyaa waggaa 2 dura Maalaawiitti du'aniin wal qabatee himanni irratti dhiyaate addaan cite. Teedikiraan sadaasa bara 2022 keessa du'a lammiilee Itoophiyaa 29 kan reeffi isaanii awwaala jumlaa keessa argameen shakkamee namoota 7 biroo waliin to'annaa jala oolee ture. Ji'a 19 booda manni murtii ilma pirezidaantichaa bilisa jechuun himata irratti dhiyaate addaan kuteera. Murtee kana booda abukaatoon Teedikiraa murtee kanatti baay'ee gammanneerra jedhan.